Hojiiwwan waggoottan darban keessaa Itoophiyaa dijitaalomte dhugoomsuuf hojjetaman milkaa'ina qabatamaa galmeessuu pirezidaantii Taayyee Asqasillaaseen dubbatan. Afrikaatti kan jalqabaa kan ta'e Agarsiisa Teekinooloojii Konveenshinii idil addunyaa Addisitti kan eegalchiisan pirezidaantii Taayyeen waggoottan jijjiiramaatii as hojiileen dijitaal Itoophiyaa dhugoomsan hedduun hojjetamuu ibsanii keessattuu sadarkaa magaalaa Finfinneettis ta'e sadarkaa magaalota Itoophiyaatti dhaabbilee garaagaraa ammayyeessuuf hojii hedduun hojjetamuu dubbatan. Over the past decade, Ethiopia has made an encouraging stride. Waggoottan kurnan darban hojiilee jajjabeessan dijitaal Itoophiyaa dhugoomsan hojjetamanii jiru. Inisheetiiviin dijitaal Itoophiyaa kan deeggaran bu'uuraalee misoomaa ijoo ta'anii fi odeeffannoo nageenyi isaa eegame neetworkiin bulchiinsa odeeffannoo insaa gahee guddaa taphatanii jiru. Kunis agarsiiftuu xiyyeeffannoo dijitaal Itoophiyaa uumuuf kennamedha. Kana hunda keessatti Inistituutiin Artificial Intelligence Itoophiyaa teekinooloojii qabatamaan dhiibbaa uumuu danda'an kalaquun damee qonnaa fi fayyaa teekinooloojiin akka deeggaramu taasisanii jiru. Appilikeeshiniin Teeleebirriis damee Finance keessatti gahee olaanaa taphateera. Magaalaa Finfinnee dabalatee magaalonni biyyattii hedduun guddinni isaan galmeessaa jiran argisiiftuu Itoophiyaa dijitaalessuuti kan jedhan pirezidaantii Taayyeen misoomni koriidarii magaalaa Finfinnee keessatti hojjetamee fi hojjetamaa jiru magaalicha miidhagsuun cinaatti bu'uuraalee misoomaa ammayyaa'oo fi teekinooloojiin deeggarame jiraattotaaf kennuu keessatti shoora olaanaa qabaachuus kaasaniiru. Urban development remains an important part of Ethiopia's digital transformation. Guddinni magaalotaas qaama agarsiistuu Itoophiyaa dijitaalofte uumuti. Piroojektonni misooma magaalaa Finfinnee fi kanneen biroo keessatti hojjetaman dandeettii magaalaa ammayyoofte uumuu kan dabalanii fi tajaajila ammayyaawaa kennuu keessatti shoora olaanaa kan taphatanidha. Misoomni koriidarii Finfinnee keessatti hojjetames daandii bal'isuu fi lafa deemtotaaf haala mijataa uumuu qofaa miti. Walitti dhufeenya maamilaa fi dhaabbilee tajaajila kennanii kan cimsuudha. Itoophiyaa ce'umsa gara dijitaalaatti taasisaa jirtu kana keessatti gaheen dhaloota ammaa olaanaa ta'uu kaniman pirezidaantii Taayyeen tarsiimoo dijitaal Itoophiyaa 2025 hojiirra oolu keessattis dijitaal Itoophiyaa mirkaneessuuf carraan jalqabaa dargaggootaaf kan laatamu ta'uu eeranii jiru. One of the most compelling aspects of the ongoing digital transformation. Itoophiyaa dijitaala ta'aa jirtu kana keessatti wanti hunda keenya dammaqsu dhaloonni itti aanu gahee hiika qabeessa damee kanarratti bahatanidha. Tarsiimoo dijitaala Itoophiyaa bara 2025 irraa hojiirra oolchuun dargaggoonni hunda akka hirmaataniif carraa jalqabaa ni kennaaf. Kuni galma ga'uu kan danda'u hirmaannaa yuunivarsiitii, Inistituutii Teeknikaa fi qindoomina dhaabbilee dhuunfaatiin humna jijjiirama teekinooloojii addunyaarra jirtu ijaaruun nageenya hunda galeessa fi olaantummaa guutuu mirkaneessuun murteessaadha. Bara amma keessa jirru kana keessatti teekinooloojiin bu'uura waan hundaa ta'uu kan dubbatan Daayirektarri olaantuun bulchiinsa nageenya odeeffannoo Tigist Haayimid bu'uuraaleen misoomaa ijoon nageenya saayibarii mirkaneessuu danda'an hedduun hojjetamuu dubbataniiru. The catalyst for economic growth. Bara amma keessa jirru kanatti teekinooloojiin bu'uura waa hundaati. Si'eessituu guddina dinagdee, barnootaa, fayyaa fi odeeffannootis. Insaa fi Inistituutiin Artificial Intelligence Itoophiyaa hundee guddina damee teekinooloojii keenyaati. Waraqaa eenyummaa dijitaalaa Initiative leenjii koodarsii miiliyoona 5 akkasumas tajaajiloota mootummaa dijitaalessuudhaaf hojjetamee jira. Bu'uuraaleen misoomaa ijoon nageenya saayibarii mirkaneessuu danda'an ijaaramanii jiru. Ijaarsa Smart City'nis hojiileen biyyoota birootiif illee fakkeenya ta'an hojjetamanii jiru.